Chaalenjii jireenyaa yookiin chaalenjii gaa'elaa shamarran keenya yookiin dubartiin obboleeyyan keenya maal beeytan waa'ee gaa'elaa yookiin jireenya heerumaa fuudhaaf heerumaa keessa waan hedduu kan hin beeyin. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuuna hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo. Osoo amantiif kutaan gandaan waliin qoodin jirra jirtu isiniin jedha. Warroonni maatii koon taane sabskiraayib gochuun maatii kootti dabalama. Chaanaalli waan gaarii fi waan baay'ee qabatee isinii dhufu. Akkasuma mootu waan hedduu kan irraa barattanii fi irraa argattan yoo viidiyoo ilaaltanii jaalattan jechuudha. Akkasuma warroonni maatii koo ta'uun hanga ammaatti na jajjabeessaa jirtanii fi jajjabina na hawwitan galatooma. Asumaan isin jaalladha isiniin jedha. Laayik godhaa akkasuma mootiyyuu sheerii warri gochuu dandeettan hiriyoota keessanii sheer godhaa seenaa. Har'a yaada tokko qabadhee isinii dhufee jira. Innis maal jechuun keessaa waan hin oolle waa'ee dubartii yookiin obboleeyyan keenya shamarranii irratti jechuudha. Shamarreen takka tan gaa'ela ijaarattes tahee tan ganaa ijaarachuu barbaaddu har'a gorsa yookiin ammootiyyuu yaada dhuunfaa tokko qabadhee siif dhufee jira. Tokkoffaa irratti kan ati beekuu qabdu gaa'ela dura qophaa'uu sirratti barbaachisaadha. Qophii yoo siin jedhu qophii fedhii yookiin ammootiyyuu lubbuu kee qofaan heerumtee akka ebalu heerumitti heerumaa osoo hin tahini heeruma kana keessa maaltu jira hubachuu yookiin barachuudha. Innis jechuudha jalqaba irratti obboleettiin tante yoo heerumtee mana godhattee jiru bareedaa yoo jiraatte jireenya ishee san waan siif hin taaneef jecha akka isii sanitti heerumee jireenya gaarii jiraadhaa yookiin hiriyaan tiyya akkasii jiraatti jettee sammuu kee keessatti yaaduu yookiin ammootiyyuu yeroo hedduu fiduu hin qabdu. Sababni isaas jechuudha kan namaa kan kee hin tahu. Sammalis jechuudha namatti fakkaachuun faayidaa siif hin qabu. Fakkaachuu jechuun tahuu hinti. Tahanii argamuu waan hin danda'amneef jechuudha. Kanaaf obboleettii tiyya yookiin akkasuma ammootiyyuu obboleeyyan kiyya warroonni maatii Razaan kan taatan guutuun keessan waa'ee jireenyaa yookiin gaa'elaa warri gaa'ela keessa jirtanis taatanii warri ganaa ijaarachuu barbaadan baay'ee isin fayyada. Fakkeenyaaf viidiyoodhaan an hojjedhu waa'ee fayyaa fi akkasuma waan gaa'elaan wal qabatu irratti yeroo hedduu namoonni tokko tarii qeeqaa fi akkasuma ammootiyyuu yaada ilaalcha gadaanaa naaf qabaachuu mala. Haa ta'u malee ani kana kan hin fudhannee fi akkasuma hin amanne akkasuma kan balaaleffadhuudha. Sababni isaas jechuudha gaa'ela dubartiin takka gaa'ela keessatti maal isii akka barbaachisuu fi akkasuma ammootiyyuu jireenya akkamii akka jiraachuu qabdu wal yaadachiisuu fi sammales jechuudha warroota hin beekne wal barsiisuun nurratti dirqama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warroonni gaa'ela ijaarattanii gaa'ela keessa jirtan gaa'ela keessan jabeeffachuuf jecha ulaagaalee hedduu isin barbaachisa. Akkasuma immoo warroonni gaa'ela hin ijaaranne irra caalaa jechuudha waa'ee dhimma dubartii yookiin shamarranii irra yoo hojjetan shamarran keenya irra caalaan isaanii kan gaa'ela ijaaratanii gaa'elli isaanii diigame. Sababa kanaaf jecha an gaa'ela hin qabu jedhan yeroo tokko jechuudha darbee kan hin mul'atu dubartiin takka gaa'ela isii yoo tolchite yookiin ammootiyyuu jireenya bultii isii abbaa manaa isii yoo kabajjee jaalattee sharafa itti goote abbaa manaa isii sanii kan suduujjuu fi akkasuma ammootiyyuu abbaa manaa isii san baay'ee kan jaalattee isaaf maraattu ilaalcha akkasii santu nu mul'ata. Kana jechuun waan biraa jechuu miti abbaa manaa isii jaalachuus haqa qabdi. Sammales jechuudha isaaf ajajamullee haqa qabdi. Sammales kabajuus haqa qabdi. Kabajuu fi akkasuma ammootiyyuu waajiba ofii guutuun yookiin ammootiyyuu haqa ofii eeguun waan ilaalcha addaa yookiin ammoo gadi aantummaa wayiititti tahuu hin qabu yookiin akkasitti ilaaluu hin qabnu. Kanaaf shamarreen takka gaafa gaa'ela ijaarattirraa itti gaafatamummaa hedduu kasirratti kufu yookiin ammootiyyuu itti gaafatamummaa hedduudha. Tokkoffaa irratti jechuudha akka gaafa maatii kee bira jirtu san osoo hin tahin jijjiirama hedduu argita. Gaafa takka jettee mana seente dura ati nama tokko turte garuu amma nama lama taata. Sababni isaallee jechuudha yoo gaafa duraa algaa irra adda kee rafte amma algaa irra abbaa manaa kee wajjin rafta. Itti aansee jechuudha gaafa duraa bijaamaa uffattee yoo rafte amma uffata hirribaa uffata happii baay'ee tahee fi akkasuma miidhagaa ta'e lallaafoo waan humni tantee dandeette godhattee rafta jechuudha. Kanaafuyyuu takka yoo jenne chaalenjii jireenyaa yookiin chaalenjii jireenyaa eegallee jirta yookiin eegaltee jirta jechuudha. Itti aansuun jechuudha ganama san hin kaata gaafa maatii kan kee bira jirtu ganama yoo kaate akka amantii islaamatti mana fincaanii seente shaaworii kan kee seenta hojii yookiin ammootiyyuutti gaafatamummaan si dabalee jechuudha. Akka amantii kiyyaatittis tahee akka amantii biraattis qulqullinni barbaachisa. Kanaaf
takka yoo jenne asirraa yoo kan eegallu ta'e chaalenjiin gaafa maatii keenya bira jirruu fi chaalenjiin har'a jalqabne kun garaagarummaa hedduu qaba jechuudha. Akkasuma jireenyi waan baay'ee of keessaa qaba. Gaa'ela jechuun waan akkaan ulfaatuu fi akkasuma mootiyyuu waan akkaan mi'aayaa tahee fi sammales jechuudha waan akkaan gaarii fi kabajamaa taheedha. Akkuma jechuudha dhugaa keessa hadhaan jirti jedhan. Hadhaa kana yoo liqimsan booda faayidaa fi mi'atu keessa jira jedhan. Gaa'ela jechuun ulfaatii hedduutii fi dadhabbina hedduu akkasuma obsa hedduu kan nama gaafatudha. Sababni isaas jechuudha tarii gaa'ela kana gaafa ijaarattee jette karaa biraatiin yookiin ammoo wantoota garaagaraatiin ijaaramuu mala. Haa ta'u malee gaa'ela kan kee kan sirreeffachuu qabuu fi kan tolfachuu qabu si obboleettitiyya. Abbaa manaan keellee osoo tahuu jechuudha irra caalan dubartiidha. Akkuma Oromoon keenya dhiira jabaa duubaan dubartii jabdutu jira jedhani maarree ka dubartiin jabduu yoo taate dhiirris jabaa ta'ee argamaa jedhan. Ilmoon isii irraa bahullee jabduu tahuuf maal tahuu qabda jalqaba irratti gaafa gaa'ela eegalte yookiin gaa'ela eegaluuf umriin kee gaheerraa ati shamarreen takka sagantaa jireenya keetii baafachuu qabda. Sagantaa jireenyaa yoo siin jedhu fakkeenyaaf mana keessaa haa kaanu ganama ciree yoo dalayde sa'aatii akkam akka dalaguu qabdu sagantaa itti godhuu qabda. Itti aansitee laaqanaafis itti aansitee qulqullina mana keetii akkasuma ammoo shamarreen takka yoo heerumtee jette hawaasa bal'aa keenya keessatti kan baratame ani heerumee namni na laallatu hin jiru kan jedhu qulqullinaa fi akkasuma miidhagina ofii kan ofirraa hir'istu hawaasa keenya keessatti yookiin uummata keenya biratti kan baratame jechuudha. Dirqama firdii gootee yookiin hedduuf dirqitee gaafa gaa'ela raawwatteerraa qulqullinni keetii fi akkasuma miidhagina kan kee saffisaan dabaluu sammales jechuudha baay'ee kan ta'e of eeggannoo godhuu qabda. Sababni isaa ati jireenya kan kee waan jiraataa jirtuuf jireenya kan kee kana keessatti abbaan manaa keetii laafaa fedhe yoo ta'e badaa fedhe yoo ta'e akka ati miidhagduu taatee fi akkasuma ammoo dhiqattuu fi bareedduu tolfattu sirraa barbaada jechuudha. Sababni isaa abbaan manaa keetii ijoollee hedduu yookiin shamarran hedduu alatti kan argaa oolu gaafa manatti galee ati xurii taate yookiin ammoo osoo hin dhiqatin osoo hin tolfatin uffata bareedaa osoo hin uffatin si galee jedhe abbaan manaa keetii sun qalbiin isaa kan ala akkuma ijji isaa ala argiteen alatti qalbiin isaa kan hafuudha. Garuu gaafa ati daran warroota alatti hin argitan caalaa mana kee keessatti tolfattee isa abbaan manaa keetii warra alatti ijji isaa argite sun qalbiin isaallee mana keessatti deebite ijji isaallee dhugaa rabbii jechuudha waan hin amanne erge. Kanaaf dubartiin gaa'ela raawwattes tahee warroonni gaa'ela raawwachuu heddan tolfannaan isinirratti dirqama jedhee an akka dhuunfaa nama tokkootti isinitti hima. Sababni isaas gaa'ela erga raawwattanii yookiin gaa'ela raawwachuuf erga qophooftanii kun isa tokkoffaa yookiin qabxii jalqabaa jettanii sammuu keessan keessatti qabachuun dirqamaa jedhee an akka nama dhuunfaa tokkotti kan yaaduu fi akkasuma ammoo kan hubadhuu fi kan amanuudha. Sababni isaas jechuudha waan gammachuu gaa'elli kun gammachuudha icciitii hedduu of keessaa qaba dadhabbii hedduu of keessaa qaba waan hedduu waan of keessatti hammatuuf itti gaafatamummaa hedduu waan qabduuf sagantaa jireenya kee keessatti tokko tokkoon ganamarraa hanga galgalaa baafattee qaama kan kee qaqqabuu fi akkasuma ammoo qaama kee hedduu tolfachuu sammales jechuudha waan qabdu miicachuu fi akkasuma ammoo haala gaarii taheen tolfattee urgeeffattee jiraachuun dirqama. Yeroo ammaa kana urgeeffachuu yoo jedhu namoonni keenya fiigee shittoo qofa bira dhaqa. Haawwaleen teennaa shittoo osoo hin tahin waan aadaa yookiin ammoo mukkeen aadaatiin kan urgeeffatanii fi akkuma beekamu jechuudha kan miidhaganidha. Kanaaf aadaa sanis yoo danda'ame karaa ammayyaa taheen ammayyeessinee kan wal barsiifnuu fi akkasuma kan irraa hojjannu baay'ee jechuudha wal bira dhaabbannee yaada gaarii taheen wal gargaarree kan itti fufnu taha. Kanaaf chaalenjii jireenya gaa'elaa keessatti shamarran keenya guutuun isaa dirqama of amansiiftanii jechuudha. Chaalenjii jireenya keessanii bareedaa miidhagaa gochuuf jalqabni qabxiin inni jalqabaa qaama keessan miidhagina keessan eeggachuu rifeensa keessan eeggachuu fuula keessan eeggachuu akkasuma qaamni keessan baay'ee lallaafaa fi sammales jechuudha baay'ee guutamaa kan tahe qal'oo taatee kan daangaa tartee jismiin kan kee coraan kan kee akka nama dulloomee shuntuuruu akkasuma ammoo lallaafuu osoo hin tahin qaamni kan kee akka killee affeelanii baasaniitti jabaatee akkasuma ammoo bareedduu miidhagduu qulqullaa'aa tahuu qaba. Kana tahuuf jechuudha chaanaala Razaan yookiin viidiyoo yuutuuba Razaan hojjettu irratti dabareedhaan kan qabadhee isinii dhufu qaama keessan bareechifachuus taatanii akkasuma ammoo haala nama hawwatuun abbaa manaa keessan gammachiistanii taatanii qabxii tokko tokkoodhaan gorsas tahee qorsa kan isiniif hojjedhuudha. Obboleeyyan kiyya qaama keenyas tahee rifeensa keenya haaluma salphaan jechuu maallaqa guddaa osoo hin baasin kaffaltii baay'ee osoo hin kaffalin mana keenya keessa teenee tolfachuu ni dandeenya. Wannuma nyaatan akkasuma ammoo waan dhugamurra
keemikaala tokkorraa kan bilisa tahe fayyadamuu dandeenya. Akkasuma mootuyyuu faarmaasii irraa jechuudha looshinii garagaraa jechuu kan keemikaala irraa bilisa tahe fayyadamnee qaama keenya miidhagfachuu ni dandeenya. Itti aansee jechuudha nyaanni dirqama nurratti jechuudha qaama keenya akka bareedu kan godhu nyaata madaalawaa tahee fi sagantaa itti baafannee dabaree nyaata keenyaa eeggannee nyaachuun qaama keenya kan miidhagsuu fi akkasuma kan bareechisuudha. Shuntuuraa fi dullummaa umrii malee kan nurraa ittisuudha. Waan hedduu viidiyoo isin dheeressuu osoo hin tahin obboleeyyan kiyya guyyaa biraa sagantaa kan qabadhe dabareedhaan isinii dhufu. Dhugiitii yookiin ammuuyyuu nyaatas tahee dibanni ani hojjedhu dibata miidhaa irraa fageenya qabuu fi akkasuma baasii guddaa osoo hin baasin mana keenya keessa teennee tajaajila hedduu godhachuu dandeenyu fi akkasuma faayidaa hedduu irraa argachuu dandeenyu. Dhugaatis tahee nyaanni ani isiniif hojjedhu isin furdisuu osoo hin tahin qaama keessan kan bareechisuu fi akkasuma kan jabeessu sammales jechuudha kan isinii ijaaru humna kan isinii dabaluudha jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya inshaallahu ta'ala hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti akkuma baratame subscribe gochuun warroonni subscribe gootan like gochuun share gochuun hiriyoota keessanii qooduun warri ammoo viidiyoo kana laaltanii jaalattan subscribe gochuun maatii kootti dabalamuun asumaan isinitti baratamu isiniin jedha. Yaada qabdan akkuma baratame lakkoofsa kiyya YouTube kiyya irratti maxxansee jira. Viidiyoo fudhattanii telegiraamaan waan barbaadan nagaafachuu qeeqa qabdanis akkasuma gorsa qabdanis naalaachuu isiniin jedha. Sammales jechuudha warroonni jajjabaadhu jettanii baay'ee na jajjabeessitan ammallee na jiraadha na galatooma. Oromoo tiyya guutuu isin jaalladha isin kabaja horaa bulaa isiniin jedha. Fayyaan faayaa Oromoo tiyya fayyaa keenya sirriitti haa eeggannu. Silaafuu haasahameen xumuramu viidiyoo isin dheeressuu waan hin barbaanneef asumatti isinirraa gabaabsuu barbaade horaa bulaa fayyaan faayaa isiniin jedha. Subscribe like share gochuun na jajjabeessaa.